bariite mana galgala. Maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiin, maqaa Hafuura Qulqulluutiin Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota, maatiiwwan Waaqayyoo, miseensi hordoftoota chaanaalii Wangeelii Tuubii hundumti keessan biyya keenya alas kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii, Waaqayyoon arjummaa isaatiin, eegumsa ergamoota isaatiin, araarsummaa haadha isaatiin, sa'aatii kanaan, guyyaa kanaatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa mannii kadhannaa keenya yaadattee kan isaan oolchitu ayyaana qulqullootaa raajotaa irraati. Eebba isaanii Waaqayyoon nurra haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya amantaa nuuf haa taasisu. Diinota kiristaanotaa fi diinota mana kiristaanaa, diinota tokkummaa keenya, amantaa keenya, gooftaan keenya, uumaan keenya luka keenyaa gaditti akka nuuf bitu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan barsiisu Waaqayyoodha. Kan gorsu Waaqayyoodha. Beekaan Waaqayyoodha. Barsiisaan Waaqayyoodha. Ilmi namaa barsiisuu hin danda'u. Anas isinis hunduma keenya Waaqayyo akka nu barsiisu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana immoo karaa Wangeelii Tuubii kan isinii darbu kadhannaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitiif dhiyaatu yookiin immoo kadhannaa karaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitiif dhiyaatu kan jedhudha. Yeroo darbe kutaa 14ffaa keessatti akkuma laallee kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiif dhiyeessinu isheen Waaqadha. Kadhannaan ergamoota Waaqayyoo dhiyeessinu isaan Waaqadha. Kadhannaan qulqulloota Waaqayyoof dhiyeessinu isaan qulqullootni kun Waaqadha jennee otoo hin ta'in Waaqayyoon qulqullootaaf ergamootaaf jedhee waadaa isaaniitiin rakkoo gidiraa qorumsa nu quunname keessaa nu baasa dhiifama nuu taasisa jenneetu maqaa raajotaatiin qulqullootaatiin Waaqayyoon waadaa isaanii kenneetiin Waaqayyootiin ni kadhanna jechaadha. Maarree guyyaa har'aa kana kutaan 15ffaa kadhannaa gara haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitti kadhatamuu jedha. Kadhannaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitiif dhiyaatu kutaa 15ffaa. Yeroo hundumaa kutaa 13ffaa arfaffaattis kutaa 15ffaattis akkuma ilaalle kadhannaa kamillee gaafa eegallu mallatteeffannee yeroo sadii fannoodhaan mallatteeffanneetu yaadni keenya akka hin hatamne. Keessumaa yeroo kadhannaa eegallu yaada keenya gumeessinee yaadni keenya yaada biyya lafaatiin, yaada sagaagalaatiin, cubbuudhaan, yaadota fooniin akka hin qabamneef fuula Waaqayyoo qaraaniyoo ilaaluudhaan isa yaadachuudhaan kadhannu mallatteeffanneetu eegallaa jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana kadhannaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitiif dhiyaatu akkas jechuun eegala. Baay'ee gara laafettii kan taate namaaf kan gadditu haadha koo qulqulleettii Dubroo Maariyaam eegumsa keetiin warra abdatan, warra si kadhatan gargaarsummaan kee, araarsummaan kee warra barbaadan hundumaa tokko illee akka jalaati hin hafne amanee bakka inni dhiphadhe irraati rakkoo sana hundumarraa bilisa akkan bahuudhaaf fuula keetti dhiyaadheera. Gonfoof jajina keenyaa kan taate yaa haadha koo qulqulleettii Dubroo Maariyaam, amantii kanaatiin amantii koodhaan kanan sii dhiyeesse kadhannaa koo ilmi kee akkana ilaaluudhaaf gargaarsi kee gaaddidduu naaf ta'ee rakkina sana hunduma keessa akka naa guuguuf akka naaf ta'uudhaaf ilma kan deesse gugee garraamii gugee gaarii kan taate nagaa koo keessa nagaa kootii naaf kenni tasgabbummaa keessa kootti
yookiin immoo tasgabbii keessa kootti uume. Eenyumatti illee dubbachuu kanan hin feene yookiin immoo kanan dubbachuu hin barbaanne miidhama laphee koo hundumaa ilaaliitii garaa naaf laafi. Kan kee ta'uu kootti garaa laaftee jecha koos dhaga'i naaf dhaggeeffadhu, hin callisiin. Nas hin callisiin. Waa'ee gaddaa gaddi kan irra gayeetu beeka. Waa'ee gaddaa warra gaddeetu beeka. Waa'ee godaansaa, beela, dheebuu, dhiphachuu kan irra qaqqabe isa kanas ni beeka. Rakkoowwan kana hundumarraa araarsummaa keetiin na eegi. Jireenya koo eebbisi. Nagaa koo naaf baay'isi. Warri na dhiphisan naaf tasgabbeessi. Kaayyoo fi karaa koo irratti waan hundumaatiin haadhummaa kee, arjummaa kee akkan haa guugunarraati gargar hin ba'iin. Eenyumatti himuu kanan hin barbaanne. Dhiphina keessa koo siifan sittan hima. Atattamaatiin na tasgabbeessi. Yaa haadha koo qulqulleetti dubroo Maariyaam, gadda laphee kootii siin alatti eenyuttan himuu danda'a. Yaa haadha koo qulqulleetti dubroo Maariyaam, hojii gaarii hojjechuudhaaf kan natti jabaatu, kan na jajjabeessu, hojii qulqullummaa hafuura qulqulluu akka naa ergamuudhaaf ilma kee naaf kadhu. Hafuura qulqulluu foddaa samii banee gara kootti haa dhiyaatu. Foddaa samii banee gara kootti haa dhiyaatu. Lubbuu koo cimsee, foon koos eebbisee, isaaf bultoo akka na taasisuuf laphee koo Waaqayyoon kan gammachiisu waan hundumaa waanuma kamiyyuu hojjechuudhaaf yoo eeyyame hafuurri qulqulluu kun gara isaatti naa booji'u. Hafuurri dogongoraa daabiloos anarratti mo'ee sa'aatii muraasaaf illee akka nan binne hafuura qulqulluutiin naa eegu. Yaa Pharaaqliixoos, waan gaarii hundumaa akka naaf raawwatu anarrattis yeroo hundumaa narraa gargar hin ba'iin. Kan galateeffamte haadha koo qulqulleetti dubroo Maariyaam, ati immoo ilma kee fuulduratti waa'ee badii koo, dhiifama badii kootiif kan cimte ta'i. Cubbuu koo irratti fayyisummaa ilma kee, madaa cubbuu koo irratti fayyisummaa ilma kee naaf dabali. Xuraa'ummaa koos cinaa ilma keetii kan dhangala'e bishaan qulqulluu sanaatiin itti facaasi. Zaagummaan koos, daanda'ummaan koos na qulleessi. Mallattoo koo, fannoo koo, jaalala ilma kee iccitii kan ta'u foon isaa naaf haa ta'u. Araarsummaan kee, chaappummaan kee ilma namaa gara hin hojjenne kan samii kan ta'e gara galma sanaatti seenee gammachuun akka naaf ta'u na qopheessi. Cidha ilma keetti araarsummaa keetiin irraa kan ka'e kabajaan badhaafamee akka argamuudhaaf walgahii qulqullootaa gidduutti gammadee akka jiraadhuudhaaf gatiin koo akka isaanii naaf haa ta'u. Gatiin koos haadhummaa kee, qulqullummaa kee naaf haa ta'u. Biyya lafaa kana keessatti, jireenya biyya lafaa kana keessatti biqiltuu eebbaa kan ilma kee
akkana taasisuudhaaf fedhi biyya lafaa jireenyi biyya lafaa narraati fageessi. Yaa haadha ko gara laafeessa akka hin ta'u malee jal'aa akka hin taane, sororoo akka hin ta'u malee hamaa akka hin taane, dabummaan narraati haa ba'u. Qajeelummaa akka hin ta'u, doqnummaadhaan akka hin hidhamne, kabajaaf malee kufiinsaaf akka hin taane na hin taasisiin. Gammachuudhaaf malee gaddaaf boo'ichaatiif akka hin taane, dhiifamni isaa akka galaanaa kan ta'e, arjummaan isaa akka urjii samii kan baay'ate eebba ilma keetiin akka muudamuuf qulqulleetti dubroo Maariyaam sin abdadha. Kan dhokate dhiphinaa fi ifatti kan mul'atu kan natti dhufu sana badiin sun hundumaa irraa na fayyisi. Biyya lafaa kana irratti jireenya koo keessatti dhiifama ilma keetiin, araarsummaa keetiin malee warra farda qaban, warra lolan, warra hiriiran gaariidhaan, mankuraakuriidhaan, beekumsaatiin, ogummaadhaan, sanyummaadhaan, qarshiidhaan, beekumsaatiin, humnaatiin kan of jaju akkan hin taaneef tokkicha ilma keetiin akkan abdadhu akkan ta'uuf. Haadha koo qulqulleetti dubroo Maariyaam seefii qaruudhaan, eeboo darbachuudhaan, waraantuu dhaabuudhaan, hidda mukaa kutuudhaan, baala garaagaraa ciruudhaan kana moruu fi morchisiisu kan abdadhu miti. Araarsummaa kee kadhannaa keetiin, fayyisummaa ilma keetiin nan amana. Hunduma koo eenyummaa koo na eebbisi, na eegi hanga barbaraatti jechuudhaan kadhannaa kana qulqulleetti dubroo Maariyaamiitiif dhiyeessinaa jechaadha. Kadhannaan kun qulqullooftii dubroo Maariyaamiif dhiyaata gaafa jennu isheen waaqadha. Hunduma ishee gochuu danda'a otoo hin ta'in hunduma gochuu kan danda'u gara Waaqayyootti nuuf dhiyeessiidha. Gooftaan keenya waadaa araaraa, waadaa fayyinaa, abdii addaam kan taate qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaaf waadaa fayyinaa Waaqayyo laateeraaf, waadaa eebbaa Waaqayyo laateeraaf, warra karaa ishii ilma ishii kadhate, warra waadaa ishiitiin abdatee ilma ishiitti himate, ishiinis araarsummaa ishiitiin gara laafettii kan taate, hir'ina Dookimaasiin kan beekte, saree dheebote kophee warqee ishiitiin bishaan kan obaaste, balaayisabiitiin lubbuu 77 nyaate du'a keessaa kan baaste, haadha balaayisab, haadha Dookimaas, haadha hunda keenyaa, abdii addaam, markaba Noohi, ulee Aroon, bidiruu Noohi, masiinqoo Ezraa, qulqulleetti dubroo Maariyaam dhugumatti Waaqayyoon kadhannaa keenya karaa ishii Waaqa keenyaaf, uumaa keenyaaf, fayyisaa keenyaaf nuti dhiyeessinu nu dhaga'a, dhiifamas nu godhaa jechaadha. Haadha isaa qulqulleetti dubroo Maariyaamiif jedhee biyya keenya badiirraati, godaansarraati Waaqayyoon nuuf haa baraaru. Waaqayyo abbaa dhiifamaati, abbaa jaalalaati, abbaa arjaati jechaadha. Kutaa 16ffaa mana kiristaanaa keessatti deddeebi'uudhaaf yookiin immoo deddeebi'uudhaan kadhannaa dhiyaatu kan jedhu kutaa 16ffaa torbee dhufu waliitiin ni ilaallaa. Waa'ee kadhannaa irratti barnoota bal'aa, barnoota baay'ee hedduu ta'e waliitiin barannaa. Hundumti keessan sabiskiraayibii, warri haaraa, warri dura jirtan immoo sheeriif sabiskiraayibii gochuu, laayikii taasisuu hin dagatina, waliif dabarsaa. Jechi kun, barumsi kun, koorsiin waa'ee kadhannaa kun hunduma keessan akka qabuudhaaf
yeroo teessan, yeroo boqonnaa keessanii dhaggeeffachuudhaan adeemsa kadhannaa seeraa fi heera kadhannaa asirraati akka argattan barumsa kana barachuun isinirra jira. Egaa fedhaan barachuudha. Yeroo qabnetti fayyadamaa, carraa argattan kanatti fayyadamtanii barumsoota afuuraa kan akka barattan hunduma keessan isinin affeeraa. Jabaadhaa, baradhaa, dhaggeeffadhaa, qalbeeffadhaa, ittiin jiraadhaa. Dhaga'uu qofti immoo faayidaa hin qabu. Kiristaanni kan dhaga'u qofaan ta'u, dhaga'ee kan badu, dhaga'ee kan balleessu otoo hin ta'in, dhaga'ee kan deebi'uu fi dhaga'ee tole jedhee kan ajajamee deebi'u ta'uun dirqama nurra jira. Kutaan 16ffaa kadhannaa mana kiristaanaa keessatti kiristaanonni kadhatan yookiin immoo deddeebi'uudhaan yommuu mana amantaatti deddeebinu kadhannaa kadhannu kan jedhu kutaa 16ffaa yeroo dhufutti waliitiin ni ilaalla. Isinis yaada qabdan, gaaffii qabdan karaa wangeeltuubii, karaa yeroo santuubis seentanii dhaggeeffachuu seentanii barachuu dandeessu. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dheekkame Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Torbee barumsa biraatiin amma booda garuutti nagaatiin nuu turaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u.